Hojjaan sattawwaan xinnoof caalaan beeltii gurraacha lama qaba. Dirree keessatti isa walii walitti bu'uu hin qabdu. Ta'uu baannaan Inshallah. What's up my beautiful peoples? Har'a seenaa leencicha Zalaataan Ibrahimovic bifa gabaabaa fi hawwataa ta'een qabadhee dhufeera. Akkuma beekamu laayik gochuun eegalaa. Oktoobar 3 bara 1981 maqaa kubbaa miilaa fi teekwaandoo kan ta'e Zalaataan Ibrahimovic dhalate. Haatii fi abbaan isaa waggaa lammaffaa isaatti adda ba'an. Inni abbaa isaa wajjin yeroo jiraatu obboleewwan isaa afran haadha isaa biratti hafan. Abbaan isaa soosii dhugaatii qaba ture. Zalaataan yeroo baay'ee beela'ee firiijii yeroo banatu nyaatatu hin ta'in biiraatu tooraan taa'a ture. Kanaaf hattummaatti gale. Keessumaa saayikiloota qofaa dhaabbatan arginaan hin maaru ture. Mana barumsaa kan deemus laaqana toleeramuu nyaachuuf akka ta'e afaan isaan dubbateera. Kilaboota akka gurguddoo Ajax, Juventus, AC Milan, Inter Milan, Barcelona, PSG, Manchester United taphatee gooliiwwan hedduu galcheera. Zalaataan Ibrahimovic tapha sadarkaa piroofeeshinaalii jalqabee waggoota 23 keessatti waancota 34 yeroo injifatu irratti dorgomee kan inni injifachuu hin dandeenye Piriimiyer Liigii Ingilaandii fi waancaa Chaampiyoons Liigii qofaadha. Goolii Roonaaldoo kun si dinqisiiseera ta'a. Karrooniidhaaf kaatee harka rukutuu dandeessa. Goolii Zalaataan fageenya meetira 40 irraa Ingilaanditti galchee kan dorgomu hin jiru. Zalaataan akkuma hojjaasaa arrabni isaas dheeraadha yoon jedhe sobuu natti hin ta'u. Yeroo Manchester United taphatutti EPL keessaa taphataan cimaa eenyu jedhamee gaafatamee akkas jechuun deebise. Agueroon smaartiidha. Lukaakuun qaama ajaa'ibaa qaba jedhe. Atoo jedhee yeroo gaazexeessaan gaafatuunitti ani leencadha. Leenci nama waliin hin dorgomu jedhe. Roonaaldoon Meesiin caala namoonni jedhan jiru. Atoo maal yaadda jedhamee yeroo gaafatamutti akkas jedhe. Sirriidha. Roonaaldoon Meesii ni caala. Garuu Tiyaagoo Meesii moo Maatiyoo Meesiidha jechuun Roonaaldoo fi ijoollee Meesii wal dorgomsiisee jira. Dhuma dorgommii bara kanaatti waancaa nyaachuun yeroo gammadan sigaaraa qabatee dirree seenuun uummata ajaa'ibsiiseera. Paawuloo Maaldiinii waliin taphadheera. Inni taphataa cimaadha. Mucaa isaa Daani'el Maaldiinii waliinis taphachaa jira. Mucaa Daani'el waliin akkan taphadhus abdiin qaba jedhe. Umriin isaa waggaa 40 guuteera. Miidhama ji'a 10f dirreerraa fageessus irra geera. Zalaataan garuu abdii kutuun fuula isaa irraa mul'atu. Akka umriin isaa dabalaa deemuun dandeettii isaa fi uffatamummaan isaa dabalaa deema. Seenaa Zalaataan irraa abdii kutuu dhiisuu fi kabaja ofii laachuun galma ga'uuf murteessaa ta'uusaa akka hubattan abdiin qaba. Yeroo itti aanutti nama akka seenaan isiniif dhiyaatu barbaaddan koomentii jalatti naaf barreessaa. Hanga ammaatti warri sabskiraayib hin goone immoo sabskiraayib gochuun maatii keenya akka taatan kabajaan isin gaafadha.